lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan irratti deddeebii haleellaawwan raawwatamanii fi dhukaasa rasaasa irratti banamuun lubbuun namoota hedduu galaafatamaa jiraachuu isaa lammiileen Itoophiyaa achi jiraatan himatanii. Mootummaan gibira dabalataa dhibbantaa 30 oomishaalee bobaarra kaa'ee jiru muddee dhufu keessa hojiirra kan oolchu ta'uu beeksise. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaara Booyingii 737 maaksii 11 bituuf waliigaltee mallatteessuun isaa eeramee jira. Manni marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaadhaa guyyaa irraa ibsa baaseen ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa dhiibbaa barattoota shamarran musliimaa irratti oofaa jiru hatattamaan akka dhaabu akeekkachiisan. Fooramiin biizinasii Itoophiyaa fi Suudi Arabiyaatti eegalamuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiraachuun isaa ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Guyyaa darraa sadaasa 18 bara 2025 kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu keenya irraati amma bal'ina oduu isinitti. Midhaan hedduun irraa gahaa jiraachuu kan himatan lammiileen Itoophiyaa biyya Afrikaa kibbaa jiraatan gochaa yakkaan irratti fuulleeffatee miidhaa qaamaa fi qabeenya irra deddeebiin irra geessuun gamatti lubbuun namoota hedduu yeroo irraa gara yerootti darbaa dhufaa jira jedhani. Torbeelee darban qofaa keessa qaamota hidhataniin obbolaawwan shamaraa lamaan dabalatee lubbuun namoota 5 magaalota Afrikaa garaagaraa keessatti darbuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u akka lammiileen Itoophiyaa biyya Afrikaa kibbaa jiraatan himatanitti gochi akkana irra deddeebiin lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiraachuu isaa kan himatan yoo ta'u torbee kana keessas magaalaa Johannesburg keessatti hiriyoota lamaan waliin deemaa jiran qaamota hin beekamne rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu isaanii himatanii jiru. Caasaan gibira haroonii qaama paakeejii haaromsa dinagdee bal'aa mootummaa Itoophiyaa deeggarsa bobaa yeroo dheeraaf ture suutaan kaasuuf hojiirra oolchaa jiruun muddee dhufutan hojiirra akka ooluu gabaafameeti jira. Akka gabaasni gaazexaa Bariisaa bee mul'isutti mootummaan federaalawaa tarkaanfii haareen kun gibira gatii dabalataa vaatii 15% fi qaraxa eksaayizii 15% dabalatee oomishaalee bobaarratti gibira waliigalaa 30% kan kaa'e waggaa ta'u dhaabbanni dhiyeessii bobaa Itoophiyaa gibira kana ji'a tokkoon booda sassaabuun eegalamaa jaameeti jira. Mootummaan galma gibira seera qabeessa Banziilaa fi Deeziila irratti kafalamu hunda hanga muddee bara 2018tti galmaan ga'uuf karoorfachuu isaa gabaasni guyyaa irraa beekuun mul'iseeti jira. Ministeerri maallaqaa baatii lamaan dura baajata waliigalaa dhiyeesseen bara baajata 2018tti gibirri 30% oomisha bobaa irratti kan kaa'amu guutumaan guututti hojiirra akka oolu bal'inaan ibsee turuun ni yaadatama. Bobaan dinagdee keessatti gahee olaanaa waan qabuuf daballee gibiraa kun qaala'insa jireenya hammeessa jaamee yaaddoo akka uumees ni beekama. Haa ta'uutii malee mootummaan labsii gibiraa dabalataa oomishaalee bobaa irratti kana jeetti aanu hojiirra oolchuuf karoorfachuu isaa beeksiseeti jira. Kanumaan wal qabatee ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasahuun Gonfee kaleessa ganama ministeerota qoree xixiqqaa raawwii riiformii bobaa waliin gabaasa raawwii riiformii gamaaggameeti jira. Kana malees hojii haaromsa waajjira muummee abbaa taayitaa bobaa fi inerjii naannoo daangaa jiru daawwachuun yaada kennuu isaanii ministeerri daldalaa walitti hidhaminsaa fi naannawaa Dr. Kaasahuun Gonfee beeksiseeti jira. Ji'a tokkoon dura ammoo abbaan taayitaa loojistiksii fi geejjibaa Itoophiyaa bakka bu'ummaa gurgurtaa bobaa seeraan alaa hedduu to'atee jiraachuu ibsuun ni yaadatama. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa gaafa sadaasa 8 bara 2018 Dubaayitti xiyyaarota Booyingii 738 dabalataan firii 11 bitachuudhaaf waliigaltee mallatteessuu isaa kan eeramaa jiru yoo ta'u daandiin qilleensaa Itoophiyaa waliigaltee kana kan mallatteessee Dubaay Air Show irratti yoo ta'u waliigalteen kun daandii qilleensaa Itoophiyaa daandii guddicha Afrikaa ta'e akka itti fufuu keessatti qooda guddaa akka qabu fi tumsa guddaa akka qabu kan himamaa jiru yoo ta'u xiyyaarota Booyingii baay'inaan qabaachuu isaa ardicharraa sadarkaa jalqabaa qabatee akka itti fufuu isa taasisaa jedhamee jira. Hojii gaggeessaan garee daandii xiyyaaraa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaa'uun bittaan kun tarsiimoo guddina biyyaa yeroo dheeraaf qabatamee hojjetamaa jiru ta'uu isaa kaasuun daandiin xiyyaarichaa waliigalteewwan taasisaa jiruun gamatti tajaajila si'ataa hawaasaa kennuudhaaf akka hojjetus himanii jiru. Hojiin balallii gara ardiilee fi idila addunyaatti taasifamu babal'inaan hojjetamaa jira yoo jedhan xiyyaaronni dabalataan ajajaman kunniin dandeettii daandii xiyyaaraa Itoophiyaa guddisuun balallii gama Afrikaa baha giddu galeessaa Hindii fi kibba Awuroopaatti taasifamu daran kan jabeessu yoo jedhani kun immoo fedhii imaltoota guutuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaa himaniiru.
Ministeerri barnootaa dhiyeenya labsii haarawaa sirna barnootaa irratti diriirsee labsiin barattoonni musliimaa hijaaba uffatanii mana barnootaa akka hin seenne dhoowwuu fi barattoonni yuunivarsiitii baratan waggaa dhumaarratti tajaajila tola ooltummaa waan barataniin barsiisuu qaban jechuudhaan qajeelfama haarawaa diriirsuun ni yaadatama. Kana malees ministeerri barnootaa gama madaallii barnoota qoree federaalaa wajjin taasiseen namni dhuunfaa tokko dhaabbilee barnoota olaanoorraa doktoreetii kabajaa argate akka mata dureetti itti yaamamuu kan hin dandeenye ta'uu beeksisee turuun ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee labsii ministeera barnootaa barattoota shamarran musliimaa mana barnootarraa dhiibuu agarsiiftu kun hawaasa musliimaa bal'aa biratti mufii uumeeti jira. Kana hordofuudhaan manni marii waliigalaa Majlisa Itoophiyaa ibsa guyyaarraa baaseen ministeerri barnootaa kun dhiibbaa barattoota shamarranii musliimaa irratti oofaa jiru hatattamaan akka dhaabu gaafatan. Ibsa kanarratti kan argame pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Sheekh Haji Ibrahim Tufaadha haalli uffannaa barattoota shamarran musliimaa ilaalchisee ergaa dabarseen dhiittaa mirga dhaabbilee barnoota tokko tokkoon barattoonni shamarran musliimaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafateeti jira. Dhiittaan mirgaa kun barattoonni musliimaa mana barumsarraa akka fageessuu duulatti yaadanii taasifamu ta'uu kan kaase pirezidaantichi manni marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Dr. Sheekh Haji Ibrahim Tufaadha cunqursaa ministeerri barnoota shamarran musliimaa sababa uffannaa islaamaa qofaan shamarran musliimaa irratti raawwatu gonkuma hin fudhannu ni qabsoofna ni falmanna jechuudhaan dubbateeti jira. Hijaabaas ta'ee niqaabni dubartoota musliimaatiif uffannaa amantii ta'uu kan ibsu pirezidaantiin majlisa waliigalaa Itoophiyaa imaammanni ministeerri barnootaa tokko hayyamuu fi isa kaan dhorkuu fudhatama kan hin qabne qofa odoo hin taane jiddu seentummaa amantii ta'uu hubachiiseeti jira. Hawaasni musliimaa nagaa jaalatu miidhaa irra deddeebiin ministeerri barnootaa raawwatu obsaan dandamachuudhaan nageenya biyyaatii fi nagaa waloo uummataatiif kutannoo qabaachuu isaanii kan agarsiisu ta'us ibseeti jira. Mootummaan rakkoo tanaaf furmaata hatattamaa akka kennus yaamicha dhiyeesseeti jira. Dhaabbileen barnoota dhuunfaa irra deddeebiidhaan sarbamiinsa mirga barattoota musliimaa irratti raawwatamaa jiru qorachuu fi dhimmichi furmaata waaraa akka argatuuf koreen miseensota 17 keessaa qabu hundeeffamee jiraachuu ibsi manni marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa guyyaarraa beekuun agarsiiseeti jira. Fooramiin biizinasii Itoophiyaa fi Suudi Arabiyaatti eegalamuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiraachuun isaa ibsame. Fooramicha irratti Itoophiyaa fi Suudi Arabiyaan walitti dhufeenya obbolummaa biyyoota lameenii barootaaf ture cimsachuu irratti qooda guddaa akka fudhatu maricha irratti kan ibsame yoo ta'u biyyoonni lameen hariiroo gama aadaa, amantaa, daldala qaban daran cimsachuun guddina diinagdee ariifachiisaa hojjechuu dhugoomsuu keessatti gahee guddaa akka qabu ministeera addeetaa daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Abdul Hakiim Muluu kan himan yoo ta'u keessattuu carraa investimentii gama qonnaa maanifaaktcharingii teekinooloojii Itoophiyaan qabdu fayyadamummaa misoomaa dhugoomsuu keessatti hariiroowwan biizinasiitiin wal cimsuu irratti kan fuulleeffatedha jedhamee jira. Ministeera biyya alaatitti Daayiriktarri Jeneraalaa biyyoota giddugaleessa bahaa fi Eeshiyaa Paasifiik Ambaasaadar Dawaanoo fooramiin kun fedhii investoroota biyya lameenii kakaasuu fi damee investimentii biyyoota lameenii guddisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu kan himan yoo investoroonni fooramicha irratti hirmaatan yaada kennanii fedhii investimentii qaban daran milkeessuudhaaf waliin kan hojjetan ta'uu yoo himanii waliin hojjechuun isaanii biyyoota lamaanuu daran fayyadamoo taasisas jedhamee jira.